abbaate jaalallee dhugaa hinjiru ettanii boosumni si yeroo hundumaa kun jaalallee dhugaa argitan jaalallee dhugaa jechuun kanadha. Jaalallee dhugaa jechuun kanadha jechuudha. Fataayidha isinis yeroo magaala deemtan yeroo maal jettan kuni jaalala agarsiifachuudha jechuudha. Karaatti jaalala agarsiifatanidha jechuudha. Garuu jarri kuni Fireeshii reef magaala seenu natti fakkaata. Fireeshotadha. Reef magaala dhufuu bakka waan hundumtuu isaanii fi kallattiitti jaalala agarsiisan jechuudha. By the way, viidiyoo kana namni isaa waraabee nama biraadha. Argitanii namni mana juusii deemee juusii maankaadhaan afaan wal kaa'ee biyya eessa jira kun? Fiilmii irratti argitanii beektu, diraamaa irratti argitanii beektu kan. Isinoo akkas gootanii beektu. Nyaatayyuu namni yeroo tokko yoo mana isaatti ta'e malee afaan waliin kaa'u. Yoo alatti ta'e afaan waliin kaa'u jechuudha. Maaliif namni kun akkanatti kaameeraa baatee deema? Kaameeraa moo wanti si waraabu jechuudha. Argitanii akkamitti akka isaan waraaban irraa fagaatanii waraabanii jechuudha. Abeet. Yeroo hundumaa jaalalliin jiru seetanii baay'een gaddina isiniin jedha. Fataattiin jedha. Spoon feeding love jedhee jechuudha. Anaan garuu baay'ee tokko na kolfisiisee dhugaa qassanuu walaammatanii jechuudha. Harka walirra kaawwatanii abbaatee maankaadhaan faankaa maankaadhaan afaan keessa maankaadhaan faankaa kan namni suni hon jedheema ilaaleetu gaafa muudii isaanii kana argatu isaanii waraabee jechuudha. Jaalala yeroo fireeshummaa akkas jechuudha. Booda ga'ee garuu maankichaa wal waraanu jarri kun. Boodarra maankaa sana wal waraanuun isaanii beekamaadha. Jaalalli akka ittiin jalqabdee booda maankaadhaan wal waraantee jechuudha. Silaayyuu sinsinnii qaba bar jaalalli baay'ee. Inni alaaf inni mana keessaa garaagara. Amma gaafa manatti galtuutti kunoo maankaadhaan afaan wal keessaa. Gaafa manatti galtumoo cilfaadhaan wal dhoofta. That is really kun dhugaa jirtudha jechuudha. Namni yeroo baay'ee isuma gaafa maankaadhaan afaan wal kaa'aa oolu sana barbaada. Waan akkasiin jiru baay'ee mucaanuu gaafa jalqaba alattuu harma hooti. Ji'a jaha booda midhaan waan tokko waan ta'e nyaatti. Ituma jettu foon nyaachuu jalqabdi. Ituma jettu lafeeyyuu nan nyaadhaa itti. Jaalallis akkasuma. Jaalattis jibbites jechuudha. Akkasuma jabaataa deema. Wal'aansoo ta'aa deemaa jechuudha. Otoo ishee akka gaafa kunoo akkatti juusii afaan maankaatiin afaan wal kaanitti itti fufa ta'e gaayilluun diigamu. Really gaayilluun diigamu jechuudha. Namni wal lolu jechuudha. Irsaamniitiin wal lolanii jechuudha. Garuu abbaate gaafa manatti galtu cilfaamni gaafimmoo akaafaanis jira. Gaafatti akaafaadhaan wal waraanan gaafatti akaafaadhaan wal reebanis jira jechuudha. Kan hundumaa keessatti taree namni waggaa meeqa jiraata? Kanaafuu abshira jaalalli dhugaa sirriitti jira siniin jedha. Viidiyoo baay'ee nama bohaarsudha. Anyways viidiyoo kan biraa tokko jaartiin maal taate ani garuu jaartittiin kun otoo dhiira taate waan biraa yaaddeetti jedhee yaada. Nasraa irratti jechuudha. Jaartiin kun otoo dhiira taate waan ta'e kajeelteetti jedhama ture. Garuu ammas maaliif kan ishee akkasii itti ciniinnatte jechuudha. Daansii ishee ciffaraa ishee kana ilaaltee maaliif kan ishee itti ciniinnatte waan ta'e amma garuu jechuudha ergi tsoomiin seeneeti sirees kana sirees eeggifadha ergi tsoomiin seene gama lamaaniinuu jechuudha. Namni akkanatti daansii dannasu hin jiru. Namni sirba sirbu hin jiru. Miidiyaarra olii gad yoo deemtanii ilaaltan
nagaadha jechuudha. Namni nama arrabsullee hin jiru, namni wal arrabsullee hin jiru jechuudha. Maal taatu yeroo hundumaa nagaan akkasii jiraate. Daansiin akkanaa nurraa dhaabbate, sirba akkanaa nurraa dhaabbate, arrabni lolli nurraa dhaabbate. Dhugaa waaqa baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Akkasitti uffanni yeroo hundumaa jechuudha abboomuu, yeroo hundumaa abboomuu, yeroo xoomii qofa waan arge lagatanii yeroo kaan immoo itti deebi'urra yeroo hundayyuu waan hin barbaachisne sana fakkeenyaaf sirbi eenyumaafuu eeyyamamu. Amantaa hunda keessa sirbiin eeyyamamu garuu namni hin kabaju waan ta'eef hin sirbu. Amantaa kam keessayyuu dhugaatii hin eeyyamamu garuu namni hin abboomamu waan ta'eef hin dhuga. Amantaa kam keessayyuu nama arrabsee nama loliin hin eeyyamamu hin jirus. Garuu namni akkuma fedha isaatti jiraata waan ta'eef waan barbaade godha jechuudha. Dhugaa waaqa. Kanaafuu jiini kun osoo nuu dheeraa ta'e baay'ee gaariidha akka kootti. Maaliif ji'a tasgabbii qabu, ji'a nagaa qabu, ji'a itti namni nama arrabsine, ji'a namni nama lolle, ji'a itti hin sirbamne, ji'a itti kun akkasittiin ishii imbii jedhame hin dannasamne. Waan ta'eef jiini kun jechuudha. Osoo dheerateen jedhaan akka kootti yoo isga. Yaa amala kana itti fudhatanii osoo itti fufanii baay'ee gaariidha. Dheerachuurra amalicha fudhatanii, dubbicha fudhatanii osoo itti fufanii jireenya isaanii itti fufanii ofiima isaanii tasgabbii qabaatu, nagaa qabaatu jedhee yaada. Kabajamtoota hordoftoota keenya jechuudha. Kanaaf jabaadha maalumaaf jechuudha bakka jirtanitti. Waan magaarii hojjechuuf jabaadhaa. Hojiinis isin dadhabsiisteetti natti fakkaata. Amma garuu xumura torbee lamaaf deemaa jirtu. Ganaa torbee tokko natti fakkaata. Ganaa guyyaa 9 natti fakkaata. Har'a roobii dhamni guyyaa 9 ammatti bartaniitti waan ta'eef humaa isin hojii isaas soomii isaas sirriitti amma qaamni keessatti bareera waan ta'eef humaa miti isiniin jedha. Waaqni garuu hunduma keessan sinaa gargaaru, sinaa jabeessu, nagaammoo siniif haa kennu. Jaalala akkasiimmoo siniif haa kennu. Jaalala isfuun fiidingii kana maankaadhaan nyaatamu immoo siniif haa kennu. Gaafa ji'a arbaatti galtan jaarsi keessan silaa akkasumas hin kunuunsaa yeroodhaaf hamma yeroo muraasaatti isa boodama akkan dura dubbadhe sana ta'a jechuudha. Kanaaf kana hunda keessa darbame dhuskatamee dandamatameetu jiraatama. Yeroo hundumaa maankaan hin jiru. Gaafa akaafaas gaafa biddeenis ittuma bartanii jiraachuu qabdu isiniin jedha. Ciao.